Akkam bultan dhaggeeffattoota oduu dhugaa fuula yuutuubii kana sabskiraayib sheer gochuu hin dagatinaa. Oduu ganama kanaaf isiniif qabadhee dhufe kan kana taananii jiran fakkaatu. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa waliigaltee liqii raggaasisaa jedhame. Buunoo Baddallee aanaa Disaasaatti gandoota lamatti sigigaachuun lafaa akka mudate himamaa jira. Kooriyaan kaabaa hoogganaa isheetiif qoricha barbaadaa akka jirtu dubbatamaa jira. Durataa Kooriyaa kaabaa kan ta'an Kiim Joong Un akka dhukkubsataniidhaa fi qondaalli isaanii kan Kooriyaa kaabaa hoogganaa biyyattiidhaaf qoricha sammuu namaa hadoochuu barbaaduu irratti akka bobba'anii jiran dubbatamee jira. Kiim kaleessa naannawwan lolaadhaan miidhaman yeroo daawwatanitti ulfaatinni isaanii isa bara 2021 turetti akka deebi'e himamee jira. Bal'ina oduu. Paarlaamaan Itoophiyaa guyyaa har'aa walitti qabamee waliigaltee liqii raggaasisaa jedhame. Afyaa'ii mana maree bakka bu'oota Itoophiyaa obbo Taaggasa Caafoo miseensota paarlaamaa boqonnaa irra jiranii yaa'ii ariifachiisaa guyyaa har'aa jechuun adoolessa 24 2016 akka lakkoofsa Itoophiyaatti mana marichaatti akka argaman akka waaman yaadatama ture. Haa ta'u malee afyaa'ichi ajandaa walgahii ariifachiisaa kanaa maal akka ta'e ifatti hin dubbanne. Maddeewwan keessarraatii odeeffannoon akka argametti paarlaamaan yaa'ii ariifachiisaa guyyaa har'aa taa'uun waliigaltee liqii akka raggaasisuudhaaf taa'amu akka ta'e himamee jira. Dhaabbanni maallaqa idila addunyaa yookiin IMF jedhamee kan beekamu kaleessa liqii doolaara Ameerikaa biiliyoona 3.4 Itoophiyaadhaaf kennuudhaaf murteessuu isaa hin yaadatama. Maallaqa kana keessatti doolaarri biiliyoonni 1 saffisaan Itoophiyaadhaaf akka kennamu boordiin hojii raawwachiiftuu dhaabbatichaa yookiin hojii raawwachiiftuu dhaabbata maallaqa idila addunyaa kaleessa murteessuu isaanii hin yaadatama. Liqiin waggoota 4 dhufan keessatti Itoophiyaadhaaf liqeeffamu fooyya'insa diinagdee biyyattii deeggaru. Liqiin waggoota 4 dhufan keessatti Itoophiyaadhaaf liqeeffamu fooyya'insa diinagdee biyyattii deeggaru, diinagdee waliigalaa wal simsiisuu, liqii maallaqaa itti fufiinsaa fi akka kaffalamu oolaa jedhamee jira. IMF dhimma kanaa kan beeksise Itoophiyaan gabaa sharafa maallaqa biyyoota alaa gabaa irratti akka hundaa'u murteessuu fi sharafa doolaara Ameerikaa waliin qabdu dhibbeenta 30dhaan laaffisuudhaa fi edda waliigaltee booddee akka ta'e hin yaadatama. Guyyaa 2 dura akka yaadatamu jijjiirraan maallaqa Itoophiyaa doolaara irratti dhibbeenta 30dhaan akka laafes hin yaadatama. Oduu lammataatiin naannoo Amaaraa magaalaa Daseetti sigaachuu lafaa mudateen miidhaan qabeenyaarra ga'ee jira. Godina Kibba Walloo magaalaa Dasee kutaa magaalaa Araadaa Taachinyaa'u Jaamee jedhamutti rooba cimaa roobee hordofee balaa sigaachuu lafaa mudateen masgiida tokkoo fi manneen jiraattotaa irratti miidhaan qaqqabee jira. Tibbana balaan sigaachuu lafaa kibba Itoophiyaa Gofaa fi naannoo Sidaamaatti balaan dhaqqabee lubbuun namootaa akka darbe hin yaadatama. Akkasumas guyyaa kaleessaa naannoo Oromiyaa Buunoo Baddallee aanaa Disaasaatti gandoota lamatti sigaachuu lafaa kan haala sodaachisaa keessa jiru akka ta'e dubbatee jira. Uummanni naannoo sanaas rifuu keessa akka jiru himamee jira. Kana irratti of eeggannoodhaaf akka fayyadutti naannoo Oromiyaa aanaalee armaan gaditti ibsaman keessatti sodaan sigaachuu lafaa uumamuu akka danda'u of eeggannoodhaa fi naannoo Oromiyaa aanaalee armaan gadii isinii ibsinu keessatti balaan sigaachuu lafaa uumamuu akka danda'u. Kanaafis uummanni naannoo sanaa of eeggannoo cimaa akka taasisuudhaaf isinitti himna. Aanaaleen kunis kan kanatti aananii jiran fakkaatu. Meettaa Roobii, Giraawwaa, Ammayyaa, Hambeellaa Waamenaa, Abbaayyaa, Galaanaa, Dagaa, Geechii, Dhidhees, Laalloo Assaabii, Qarsaa, Mannaa, Goommaa, Geeraa, Seekkaa Ceqorsaa, Cooraa, Gindabarat, Jalduu, Caliyyaa, Meettaa Roobii, Abuuna Gindabarat, Tokkee Kuttaayee, Ejersa Laafoo, Cooraa, Gindabarat, Jalduu, Caliyyaa kan kana fakkaatan keessatti akka mudachuu danda'uus himamaa jira. Kanaafis uummanni naannoo kana
Kanaafis uummanni naannoo kana jiraatu of eeggannoo cimaa akka taasisus gamanumaan si yaadachiisuu feena. Haa ta'u malee shakkiin kun hin raawwata jechuu akka hin taanes akka hubattaniif isinitti hima. Aanaalee kana keessattis iddoo hundumaatti utuu hin ta'in gandoota tokko tokko keessatti raawwachuu yookiin muudachuu akka danda'us himamee jira. Dhaggeeffattoota oduu dhugaa. Oduun sa'aatii kanaaf isiniif qabnu kan kana fakkaatanidha. Oduu babal'inaadhaan gara waaree booda amma walitti deebinutti fuula YouTube kana like, share, subscribe gochuudhaan namoota nageenya bukkeedhaan nuuf ga'uun fedhii keessan akka ta'u isin gaafanna. Nagaadhaan olaa.